Aya Studio.
korkee na fite eeganna tuute chora qubattee na fite timi maal wayyaa kulani waan nuti hin beekne maqaa nurra tuulani. Karaan keensirraa darbu shaayii ta'uu jaalurra darbeeti amma giddoona amadeessisa. Karaan koo barsii dhabe shaayii ta'uu sababa barbaade dadhabneena abobboon hojjisa. Antootoo jalliin korra shaayii ta'uu gubbarra tolyaadhee tulluudhaatti maala jaarana. Oomis waan fedhee jedhu shaayii ta'uu wal mara arfanneeti akka marti wal godhaan amana. Yaakule lookoo turbaa mayyaa kalooto osuma naawaya bariite birraan bariidhuma ishaakin ani kan kennu. Aya Studio.